irraa kan ka'e maraadheen ture jechuudha. Bakka shabakaan hin jirre sanatti wallahi maraadhee mataan kun nagara galee of wallaalee jechuudha. Higalee of wallaalee marra of wallaalee naan aramni ofirraa baasee na darbe jechuudha. Aramni baada hin dalannee fi maal godha aramni nama dalaguu barbaade malee baadaatti yeroo tokko dadhabde waan tokko sirra laaltu jechuudha ofirraa baaftee darbite ofirraa baaftee na darbite jechuudha aramni. Ofirraa baaftee na darbinaan achi guyyaa 5 deemeetan magaalaatti bahe akkasitti sanaan booda jechuudha erga sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu jalqabe bakka namni illee na dhowwe sanaan booda anillee waan sana ofirraanfachiisuu jalqabe xiqqoo fayyee jechuudha. Fiigale amma wanneen isinii dhaamuu barbaadu keessatti iyyuu qormaata akkanaa kana irra hedduu shamarraniitu qaba. Anumtee nama erga waan kana gadhiise shamarran hedduun arguu jira jechuudha. Fiigale shamarran hedduu waan amman hin jedhamne shamarran rakkoo akkanaa qabdu jechuudha. Bakka itti galtu hin qabne. Fiigale namarra waa kaa'attu hin qabne. Kan qoma siillee dhabde bakka itti galtullee hin qabne. Obboleessallee hin qabne, abbaallee hin qabne, haadhallee hin qabne irra hedduu dhiirarra shamarran jechuudha. Kan rakkatus immoo shamarran. Nu dhiirri rakkoo hin qabnu nu. Fiigale nama dhaqee cinqii keessa of galchee yoo cinqame malee ati dhiirri bakka fedhe dhaqee jiraachuu hin danda'a, bakka fedhe galuu hin danda'a. Qormaata akkanaa kana keessatti namni miidhamu shamarran. Kanaafuyyuu wanni isiniin jechuu barbaadu jireenya kan keessan keessatti nama amanina, namatti hirkattanii of jijjiiruun barbaadina. Anamma gurbaasa kana jechuudha. Gurbaasa amma akkana na godhe kana dhugaa rabbi waan ansitti mukeessa gaafan awwala dhufu isa bira dhufeeti bakka biraa sana taa'aa dhaqeetan gurbaa amma birri konkolaataatti biteetiin jedhu kan namni hundi na beeka jechuudha. Ijoolleen naannoo keenyaa hundi na beekti akkam konkolaataa sanallee itti bite. Gaafan isa bira dhufu isa bira dhufeetan birrii 100 riyaala 100 naa kennin jedheen shabakaan ittiin nagadda daataa jechuudha. Na dhoowwateeti torbee tokko naannoodee bakka hin jiru na baqate jechuudha. Torbee tokko nama akkanaa kanaafan ani jechuudha waan inni na godhe hunda irraanfadheef waan kana ta'eef Fiigale yeroon akkana isiniin jedhu waan inni namaan godhe himachuuf miti. Namaaf waan ta'ina namaaf tolan oolina amma waa rabbi waan isiniin jireenya keessan keessatti abadan abbaan kiyyaa godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyam ganda Yallaasaa Saacheeti bakka dhaloota kiyyaallee jechuudha. Mata laayibiseen. Ganda Yallaasaa Saachee jedhamti bakkisi jechuudha. Ani hin beeku gaafa haati kiyyaa fi abbaan kiyyaa adda baanu akka obboleettiin kiyyaa natti himtetti ji'a ja'aan gaafa sana dhaladhe jechuudha. Anaa dhaladhee ji'a ja'a abbaan kiyyaa fi haati kiyya walolanii adda baana jechuudha. Sababii waloliinsa jaraa gaatii hin beektaatis abbaan kiyyaa dubartii kan biraallee hin qaba. Dubartiin kan biraa sun haadha keetiif hangafadha moo quxisuudha kan fuudhe jechuudha? Laa quxisuudha haadha kiyyaa fi quxisuudha. Haadha kiyyaa quxisuudha. Bakka akkasitti isiinillee jara lamaan gidduutti waa hedduu goote jara lamaan illee adda baasifte erga jara lamaan adda baasifte bakka qe'eellee dhuunfatte sanaan booda obboleewwan kiyyallee bakka qormaata hedduutu jara mudate. Isin meeqa turtan obboloota kee tiruu waliin meeqa turtan? Obboleewwan kiyyaa nu nama jaha turre. Nama jaha keessaa ijoolleen shamarran nama lamaa fi dhiira nama 4. Ati ijoollee sana keessaa jahan sana keessaa isa dhumaati jechuudha. Haadha keetiif ka abbaa kee waliin qaban. Ani isa dhumaati.
Jaan sun akkam taatan innaa haati kee fi abbaan kee adda faca'an maal taatan? Waggaa haati kiyyaa fi abbaan kiyya adda baanu sanaan booda obboleewwan kiyya gara haadha abbaa kiyyaa deemane qormaata haadha ormaa waa hedduu jira kana sana himuun barbaachisu. Gara haadha kiyyaatti baqatanii achi turane anaa fi obboleettii kiyya si na guddiftetu haadha ormaa kana biratti hafne obboleettiin kiyya siin tokkollee sunillee baddee dhabamtee gara waggaa 9 maal sanaan booda barbaadamtee argamte. Anaa fi obboleettii si na guddifte qofatu hafe jechuudha haadha ormaa san biratti. Jarri kaan gara haadha abbaa kee yookaan gara akka isaanii deemanii jechuudha. Gara akkawatti baqatanii sanaan booda erga gara akkawatti baqatanii akkawwan sunillee booda akiramte bakka booda yeroo akkawwan akiramtu sanaanillee xiqqoo obbaree olii gadi deddeemuu jammare sanaan booda akkawwan akiramtee naan gara akkawwan sanatti deebi'an. Yeroo akkawwan keessuni gara fuula rabbii deeman waggaa meeqan taata? Ani gara waggaa 9 wayiin taana fakkaate alas. Ijoolleewwan obboloonni kee gara akkawwan keetti deeman sun maal ta'an maalitti gorarree? Erga akkawwan kiyya gara fuula rabbii deemtee gara haadha ormaa sanatti deebi'an. Gara haadha ormaa sanatti deebi'anii Soomaliyaa keessallee ture, Jibuutii keessallee ture, biyyan ture kana hunda keessatti hatta ijoollee ollaadhaa kaasanii hundi jaraatu na beekan jechuudha. Takka nama jireenya rahaa tokko jiraadhee hin beeknedha. Inuman dalaga bakka naqetti maaliif sababiin of jijjiiruun barbaada waan ta'eef guyya tokko taa'ee hin beeku jechuudha guyya tokko. Sanaan booda adeera kiyya jira obboleessa abbaa kiyyaa jechuudha. Kan abbaan kiyyaa amaana gaafa du'u itti gannee biraa du'e. Santu jira waa hunda amaanaa kiyya isarkan galfataa ture. Ergane waa hunda sarka galfadhee ergan biyya kana dhufeellee jechuudha. Sumarkan galfataa ture qabeenya kiyya. Sanaan booda isaanillee waa xiqqoo irratti wallamne silkiin irraa hidhate sunillee gaafa galte qabeenya kan keenya gaafatta jedhe ilaa hanga irraati waggaa meeqa ol dhufuu hin qabnu qabeenyi isa bira jirus akkasumatti kan taane ta'e lamarraa kan ka'e maraadheen ture jechuudha. Bakka shabakaan hin jirre sanatti wallaahi maraadhee mataan kun nagara galee of wallaalee jechuudha. Digalee of wallaalee marra of wallaalee naan aramni ofirraa baasee na darbe jechuudha. Aramni baada hin dalannee fi maal godha aramni nama dalaguu barbaada malee baadaatti yeroo tokko dadhabde waan tokko sirra laaltu jechuudha ofirraa baaftee darbite ofirraa baaftee na darbite jechuudha aramni. Ofirraa baaftee na darbinaan achi guyyaa 5 deemeetan magaalaatti bahe akkasitti sanaan booda jechuudha erga sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu jammare bakka namni illee na dhowwe sanaan booda anillee waan sana ofirraanfachiisuu jammare xiqqoo fayyee jechuudha. Fiigale amma wanneen isinii dhaamuu barbaadu keessatti iyyuu qormaata akkanaa kana irra hedduu shamarraniitu qaba. Anumtee nama erga waan kana gadhiise shamarran hedduun arguu jira jechuudha. Fiigale shamarran hedduu waan ammana hin jedhamne shamarran rakkoo akkanaa qabdu jechuudha. Bakka itti galtu hin qabne. Fiigale namarra waa kaa'attu hin qabne. Kan qoma siillee dhabdee bakka itti galtullee hin qabne. Obboleessallee hin qabne, abbaallee hin qabne, haadhallee hin qabne irra hedduu dhiirarra shamarran jechuudha. Kan rakkatus immoo shamarran. Nu dhiirri rakkoo hin qabnu nu. Fiigale nama dhaqee cinqii keessa of galchee yoo cinqame malee ati dhiirri bakka fedhe dhaqee jiraachuus hin danda'a, bakka fedhe galuus hin danda'a. Qormaata akkanaa kana keessatti namni miidhamu shamarran. Kanaafuyyuu wanni isiniin jechuu barbaadu jireenya kan keessan keessatti nama amanina namatti hirkattanii of jijjiiruun barbaadina. An amma gurbaasa kana jechuudha gurbaasa amma akkana na godhe kana dhugaa rabbi waan sitti mukeessa gaafan awwala dhufu isa bira dhufeeti bakka biraa sana taa'aa dhaqeetan gurbaa amma birri konkolaataatti bitatiin jedhu kan namni hundi na beeka jechuudha.
Ijoolleen naannoo keenyaa hundi na beekti akkam konkolaataa sanallee itti bite. Gaafan isa bira dhufu isa bira dhufeetan birii 100 itti riyaala 100 itti naa kennin jedheen. Shabakaan ittiin nagadha daataa jechuun. Na dhoowwateeti torbee tokko naan oodee bakka hin jiru na baqate jechuudha torbee tokko. Nama akkanaa kanaafan ani jechuudha waan inni na godhe hunda irraanfadheefi waan kana ta'eef si galee yeroon akkana isiniin jedhu waan inni namaan godhe himachuuf miti namaaf